Nageenyi koo kan kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Namoonni meesajjiin kun yookaas ergaan kun karaa yuutuubii isin qaqqabe marti keessanuu baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Ergaan kun ergaa gammachuuti. Sababiin isaa namoonni baay'een kun maalidha kan jedhu karaa keessa kan na gaafachaa turtanii. Yuutuubiin yeroo yerootti wantoota baay'ee abdeet kan inni godhu. Keessattiyyuu dhimmoota beeksisaa wajjin wal qabatan bara kana keessa bakka baay'eetti jechuudha kan inni abdeet godhee jiru. Isa kanaaf guyyaa har'aa kana ergaan kun maalidha kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Karaa keessa namoonni wantoota kana naaf ergaa turtanii. Ergaan kun kan isin qaqqabe gaariidha. Kan ganaa isin qaqqabus immoo ganaa isin qaqqaba jechuudha hunduma keessanii. Jalqabuma kaafnee yoo ilaallee dubbifne starting on jedhee May 2025 kaasee beeksisni kun chaanaalii keessan irratti onii ta'a yookaas hojii jalqaba jedheeti asirratti kan inni agarsiisu. Egaa May 12 jechuun akka lakkoofsa faranjiitti ji'a lammaffaa keessa jirra. Akkas jechuun ji'a shanaffaa keessa jechuudha akka lakkoofsa warra faranjootaatti ji'a shanaffaa keessa gaafa 12 kaasee beeksisni kun hojiirra kan oolu ta'a jechuudha. Egaa beeksisni kunis maali kan jedhu waliin kan ilaalu ta'a. Ammasittoo maal gochuu qabna akkamitti hojiirra nuuf oolaa jedha kan jedhu ilaalla jechuudha. Amma gara kanaatti yoo ilaaltan waa'ee dhimma miidroolii yookaas beeksisa nuti ofii keenyaan hidhachuu dandeenyu. Egaa beeksisni kun chaanaalii viidiyoo daqiiqaa 8 ol qofaa irratti akka inni hojjetu kaadurallee viidiyoo tokko irratti barsiiseen ture. Isa kanas fakkeenyaaf akkuma chaanaalii keessa seentanii yookaas kiroomii keessanis haa ta'u karaa yuutuub istiidiyoo keessaan gaafa seentan ergaan kun yoo isinitti dhufa ta'e jalqaba irratti turn on automaatik add kan jedhu kanarra jalqaba irra kan jirtu kanarra al tokkoof raayitii ergatti gootanii booda seef kan jettu jala kana jirti ishee qofa seef gochuudhaan keessaa baatu jechuudha. Hunduma keessan qaqqaba waan ta'eef ganaa baatii 3tu jira. Garuu ergaan kun amma hunda keessan kan qaqqabu ta'a jechuudha. Tokko namoota garii keessaa qaqqabaa jira. Egaa ergaan kun illee hagammaatti namoota hundoo bira hin geenye waan ta'eef isa kanaaf wanta reefu dhufaa jirudha. Egaa mee viidiyoo koo keessa seenee isinitti agarsiisaa akka carraa ta'e ergaan kun chaanaalii koo irrallee dhufne garuu haalli isaa yookaas haalli hojii isaatii maal akka ta'e amma nu badheerraan isiniif qooduu barbaade jechuudha. Egaa akkuma beekamu viidiyoo daqiiqaa 8 irratti beeksisa gaafa hidhannu kana dura akkaataa kamiin akka turee fi ammoo ji'a 3 booda yookaas baatii 3 booda inni amma ergaa nu qaqqabsiisee jiru kunoo bifa kamiin itti fufa kan jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafa bakka kanaa tuqnu kun bifa kanaan nuuf fida mallattoo doolaaraa irra tuqanneetu maal goona bakka barbaannetti hidhachuu dandeenya jechuudha beeksisa. Inni amma nutti agarsiise yookaas inni amma nuuf dabale kun immoo maalidha? Beeksisni bakka 3ttis bakka 4ttis gaafa hidhamu kan inni bu'aa nuuf qabaatu yookiis kan inni maallaqa nuuf argamsiisuu danda'u chaanaaliin sun yookaas bakki itti beeksisni hidhame sun yoo beeksisaaf mijataa ta'edha jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun asirratti beeksisni bakka 2tti hidhamee jira. Yoo itti dabaluu barbaade ammallee ad break kan jedhu kaa tuqeen itti dabala. Amma 3 godheera. Gara dhumaatti ammas ad break jedheen kan biraatti dabala. Ammoo jalqaba irratti ammas ad break jedheen dabala. Haa ta'uutii amma kunoo beeksisa 5 irratti hidheen jira. Beeksisni 5 kunii waan 5 hidheef jecha 5 kun hojiirra hin oola jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa viidiyoon kun bakki inni itti beeksisaaf mijeesse kun sirriidha kan jedhu beekuu hin danda'u jechuudha. Amma baatii 3 booda kan inni haala mijeessee jiru bakki beeksisni itti hidhanne kunii sirrii miti yoo ta'e yookaas bakka namni dubbachaa hin jirre yookaas bakka lolli wayii irratti gaggeeffamaa jiru yookaas bakka namoota wajjin deebiin tataan walitti deddeebifamaa jirudha yoo ta'e maal godha?
bakka gugurraachee jiru kana qayi agarsiisa jechuudha. Qayi agarsiisa. Isa booda bakka itti jijjiirra jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo asii 0 irratti galcheen jira ka'umsa waan ta'eef. Kunoo asirratti immoo dhufee naannoo daqiiqaa tokkoof sekeendii 13 irrattis galcheen jira. Achirratti dubbiin dubbadhe sun maalidha kan jedhudha. Amma fakkeenyaaf beeksisni kan inni beeksifamu yeroo dubbiin tokko mi'aa'aa yookaas dubbiin gurra namaatti tolu tokko haasa'amaa jiru keessattuu beeksisni dhufa. Maaliif beeksisa sana namni dhaggeeffatee yookaas beeksisa sana sa'aatii sanatti namni akka irra hin dabarsineef haala mijataa ta'uu qaba jechuudha beeksisni irratti hidhamuuf viidiyoo keenya irratti. Baay'een keenya immoo viidiyoo keenya maal goona sagalee irratti hin bannu liivii akkasumatti callisnee fotooma qofa liivii irra galchinee callisnee teenya. Egaa inni kun rakkoo akkam akkamii akka qabu kana duras yeroo baay'eedhaaf irratti dubbachaa turreerra. Egaa gara fuulduraatti wantoota akkas akkasii akka sirreeffatan gamanumaan dhaamsa isiniif dhaamaa jechuudha. Egaa namoonni ergaan kun isin bira ga'ee akkuma ergaan kun isiniif dhufeen chaanaalii keessan maal gootu onii godhattu jechuudha. Akkaataan jalqaba isinitti agarsiisa sanaani seentanii onii godhattu isa booda bakka kanatti gara fuulduraatti gaafa amma fakkeenyaaf ergaan kun nan qaqqabne waan ta'eef kan koo gurraachessee makaa garuu ergaan kun na qaqqabeetuun onii godhadheen jira ta'e maalan godha gaafa inni bakka kanatti addi bireek godhadhu maal godha bakki sun hin ta'u yoo ta'e maal godha qayii natti agarsiisa jechuudha. Innaa isa kanaaf haala kanaan onii godhachuu dandeessu jechuudha. Egaa barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Barnoota adda addaa asirraa argachuu dandeessu waan ta'eef barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.